galata lakkulaku anjeedan qaabumuku atuuttu gamtolike birain darbamu karke galata lakkulaku anjeedan qaabumuku. Ya kana me eebbifametti gooftaa eebbisaami. Dhugumatti walgahii kun walgahii qulqullootaati. Kanatti kan amanu jira. Fooricee iyyee harka reebee waan gara garaa godhee akka eebbisu Waaqayyo nama gammachiisa. Nagaa Waaqayyo dhuma keenyaaf haa baay'atu. Attam jirtu? Namni amanu nagaa ta'uu isaatti. Namni ani jira duudha jedhee amanu jira. Mee jira jedhee kan amanu jira? Tokko sitti haa dhabu dorkasaa. Harka lamaan kan walitti reebaa dabalaa galateeffannaan malee Waaqayyo. Maaliifan siniin jedhee seexanee namoota baay'ee maalittiin jedha yeroo baay'ee atiin jirtu ati garuu jirta. Yeroo baay'ee duuteetta hin jirtu ofumaa jette malee baddeetta awwaalamteetta jedha. Namni awwaalame immoo waldaan jiru garaa lafaa gala jira. Nuti garuu jireenya lafarraan jireenya waaqarraan karaa Yesuus jiraachaa jirra. Mee dabalaa galateeffadhaa Waaqayyoon illee guddaan eebbisa. Ganama kana sagalee Waaqayyo kutaa laphee qora jiru isin dubbisee barachuuf jenna. Namoonni macaafa qulqulluu baatanii jirtan caaffata isaa bilbila irraa baafadhaati. Wanti kan dubbifannee sagalee Waaqayyo jalqabna. Guyyaa har'a kutaan dubbisu seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee amma 3 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Seera uumamaa 12 1 kaasee amma 3 akkas jedha maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqe. Ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa kees nan guddisa eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa warra salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif hin eebbifamu jedhee jedha. Lakkoofsa biraan deebi'a. Warra si eebbisan nan eebbisa warra salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif hin eebbifamu jedhee. Harka bal'ifannaa sana eebbisuu danda'u duratti hundumtiyyuu waan amaleeffataniif otoo hin taane waa dabalattanii ba'uudhaaf jijjiiramuudhaaf geeddaramuudhaaf fayyuudhaaf harka keessan mirgaa ulkaafadhaa ija keessan fuula irra buufadhaa ija hafuuraa keessan banadhaa. Naraara sii baay'ise naraara sitti agarsiise Waaqayyo ni du'atti sillaanne Waaqayyo haa kabajamu ganama kana. Galata qaba Waaqayyo mana keerraa gaarummaa Waaqayyo baay'eedha jireenya keenyarraa. Teteef kaafanii dunatu qulqullootaati. Hoolicha alaala si galateeffanna. Kiristoos ilma Waaqayyo si galateeffanna. Anaaf saba kana waan gargaarte ulfinni guddaan siif haa ta'u. Akkan duuneef du'arraa nu eegdeetta. Akkan leeyyaaniif leeyyoo irraa nu eegdeetta. Akkan salphannee salphina keenya nurraa footeetta. Aanomni akka lafa laaleedhaaf nu gargaarteetta. Harka kee harka gargaarsaaf irraa qabna ulfina argadhu ati. Maqaa Kiristoos Yesuusin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ol maqaa isaa harka mirgaa ulfinni siif haa ta'u. Galata baannee fuula keetti wal geenyeerra. Ilillee baannee fuula keetti wal geenyeerra. Weedduu baannee fuula keetti wal geenyeerra. Afaan tokko si eebbifna bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Egaa sirraa barachuudhaaf wal geenyee jirra. Ittisa bantii manama sana keessaan gara keenya ilaali barii ganama kana. Gara keenya ilaali ija araara keedhaan. Gara keenya ilaali isa gargaarsa keedhaan. Dadhabanii kan jiran haa jabaatanii. Mudhatanii kan jiran humna haa godhatanii. Waan gochaa kan walaan hiika argatanii haa baane. Abdii familii isaanii kan dhaame ammaa qabanii kan fayyan haa taane. Sagalee kee fayyisaadha. Sagalee kee jijjiiraadha. Sagalee kee beekanaadha. Sagalee kee bariisisaadha. Sagalee kee sagalee dhiira namarraa dha'uu beeka. Humna sagalee keedhaan namni kun gargaarame haaba. Kaasar kamirgaa namni kun gargaaramte haaba. Sabni kun gargaaramanii habaadha. Humna sagalee kee sagalee diinaa irra dhawwalaadha. Kaasar kamirgaa ergaa biyya lafaa irra dhawwalaadha. Sagalee du'aa irra dhawwalaadha. Sagalee maraatummaa irra dhawwalaadha. Sagalee hamaa irra dhawwalaadha. Kaasar kamirgaa hin milkooftu kan namaan jedhu hin dabartu kan namaan jedhu ol kaasar kamirgaa hin ceetu kan namaan jedhu humna sagalee kee waraanedha waraanadha. Shetana di bababas olma kasa faddaan taane bilbilan taane
Atole patanu gargaare sagirata maqaa Yesuus amen. Noora. Ganama kana sagalee Waaqayyo si dubbachuu barbaadu furtuuwwan balbala eebbaa banan waan jedhuun dubbadha. Mata duree warra qabattan furtuuwwan balbala eebbaa waan jedhuun dubbadha. Sagalee Waaqayyo kutaa nama dubbise gaafa laaltan uumamni 12 yeroo baay'ee jecha waldaa kiristaanaa keessatti ittiin namoota baay'ee bukkee Waaqayyo ergaadhaan karaa tajaajiltootaaf karaa garaagaraa dhageessisaa dhagaa kan turtanidha. Ta'us garuu qabiyyee ka'umsaa godhee guyyaa irratti dubbachuu kanan barbaadutu kutaa kana. Kutaa kana gaafa laaltan nama eebba sanyiinsaa argatee hin beekne, eebba qomoonsaa argatee hin beekne, eebba maatiinsaa argatee hin beekne, Waaqayyo argachiisuudhaaf, Waaqayyo kennuudhaaf yaadee akeekee maatii tokko keessaa, qomoo tokko keessaa nama Abiraam jedhamu yeroo Waaqayyo waamee biyya biraatti, lafa biraatti, iddoo biraatti akka inni ba'ee isa Waaqayyo yaadeef, isa Waaqayyo ilaaleef akka inni eebba kana Waaqayyo harkaa fudhatuudhaaf Waaqayyotu sagalee ergaaf. Namni keessan gara koo ilaalaa. Mata duree kanatti gaafannee beeksisuu koo dura Waaqayyo Abiraamiin eebbisuudhaaf dura Waaqayyo Abiraam irratti ulaa eebbaa banuudhaan dura Waaqayyo Abiraamiif waa yaada raawwachuudhaan dura Abiraamiin Waaqayyo waa gurguddaa sadii irratti raawwate. Wanti sadii kun wanta as agartan waan baay'ee yoo ta'e iyyuu waa sadiitu jireenya guyyaa dhalatee fudhate jabaata. Ni tokkoffaan Waaqayyo akkas jedhee qomoosaa akka fooniitti, aantiisaa akka fooniitti warra kan kooti jedheen amanatu keessaa akka inni ba'uudhaaf Waaqayyo Abiraamiin baase. Inni lammaffaan akkuma maatiitti maatii keessaa baasee ka'e Waaqayyo isa lammaffaa Waaqayyo maal keessaa baasee gaafa jettan lafanni beeku, biyyanni beeku, gabaana gadatanii keessatti bu'aa buufachuu beeku, biyya dheessaa yoo ba'an maal yoo hojjetan milkaa'uu akka danda'an beeku, biyyanni beeku, waalanni beeku keessaa Waaqayyo fudhatee baase. Sadaffaa Waaqayyo maal keessaa baase gaafa jettanii akka nu of danda'uudhaaf, akka nu Waaqayyoon amanatee qobaatti ba'ee jiraatuudhaaf Waaqayyo lafa beeku, biyyan beekne akka inni dhaquudhaaf Waaqayyo mul'ata kenneef. Kun sadan Abiraam biratti Waaqayyo maal yaadeef gaafa jettan Waaqayyo Abiraamiif wanta inni yaadee ture waan tokkoof waa tokkodha. Inni iyyuu maal gaafa jettan Waaqayyo Abiraamiif eebbisuu barbaadeera. Waaqayyo Abiraamiif eebba yaadeera. Harka mirga ol kaasaa Waaqayyo eebba naa yaadeera jedhaayyaa. Jecha kana dubbadhaa Waaqayyo eebba naa yaadeera jedhaayyaa. Waaqayyo eebba naa yaadeera jedhaayyaa. Waaqayyo Abiraamiif maal yaadeera jennee eebba yaadeera, eebba ilaaleera. Mee hundi keessan gara kootaa. Egaa ilmi namaa biyya lafaarra gaafa jiraatu barbaachisaas maalidha gaafa jettan eebba kan jedhu gaafa laaltan adii biratti, gurraacha biratti, beekaa biratti, guddaa biratti, xinnaa biratti, wallaalaa biratti eenyumtiyyuu waa'ee jireenyaa gaafa yaadu maal barbaada gaafa jettan waa'ee eebba haasaa. Eebbifamuu kan hin barbaanne hin jiru. Hundumtuu eebba barbaada. Kanaaf Waaqayyo Abiraamiin inni eebbisuu jaallate, inni Waaqayyo Abiraamiif wanta inni qabaan akka qabaatuudhaaf akeeke waa gurguddaa kana sana irratti raawwata. Mee nu wajjin ta'a. Eebbi madda baay'ee qabaachuu danda'a. Eebba waan hundumaaf garuu uumaa waan hundumaa Waaqayyoo ta'eyyuu namni karaa garaagaraa jireenya isaaf kan ta'u, bara isaaf kan ta'u argachuu danda'a. Waaqayyo garuu Abiraamiif isa harka isaarraa, isa ofii isaatii yaade, isa ofii isaatii ilaale kennuu fi barbaadeera waan ta'eef waa sadan kana Waaqayyo Abiraam irratti hojii taasisuu barbaade. Na dhagaa Waaqayyo tokkoffaan wanta inni barbaade maal godhe isiniin jedhe maatii isaa keessaa akka inni ba'u godhe. Maatiin waan hundumaa dhala namatti aana. Maatiin bareedaadha. Maatiin miidhagaadha. Maatiin qullaa namaa dhoksa waa baay'eedha. Waaqayyo garuu isaan caalaa sittan aanaa waan jedhe tokko argitu. Ani abbaa keerran caala, ani haadha keerran caala, ani lammee keerran caala maal ta'e jedhe Waaqayyo baay'ee jedhee waa'ee baay'isaa waggaa baay'ee dhageenyeera. Nan barbaade garuu maatii keessaa fudhate Waaqayyo. Lammaffaa biyyanni beeku, biyya beekan keessatti immoo sabaa dhaggeeffadha. Nagaduun hin bareeda, hojjechuun hin bareeda, liqeeffachuun hin bareeda. Maal yoo hojjette akka milkooftu beekta. Waaqayyo garuu ofiisaa of danda'ee Abiraamiin eebbisuu waan barbaadeedhaaf. Qabannaa tokko malee, qabataa tokko malee sin eebbisaadha Waaqayyo Abiraamiin. Harka keessa gaafattaa. Qabannaa tokko malee, qabaa tokko malee si eebbiseera amantii Waaqa kana irraa kaasa. Qabannaa tokko malee gadaayyaa. Qabaa tokko malee gadaa.
Harka kasawa adana eebbi sayidaya. Maaliif dhaloon bukkee taa'eetti hin jiraanne eebbat? Maaliif dhaloon keessa taa'eetti jiraachuu hin dandeenye? Maaliif dhaloon banatee tolkanii namni gaafa gettan furtuu isaan qabu? Eebbi waa gurguddaa sadii of keessaa qaba. Ni tokkoffaan eebbi wanta of keessaa qabu nam tokko eebbifameera. Eebbisa argateera gaafa gettan maa jechuudha? Amma toon baay'ee keessanii eebbifamtee taatoon jedhee jettu. Otoo yeroo isin kadhattan immoo nam tokko gad jedhee sin dhaggeeffatee kadhannaan keessa maal jedha? Yaa Waaqayyo na eebbisi, eebbifamuun barbaada, na eebbisi jettu. Jala muramaadha beekamaadha. Mee kan eebbifamtan toon jedhee gubaa'een dhuftan ol kaasa. Garuu kadhannaan keessa hin dhostaa na eebbisi, eebban barbaada jettu. Kana jechuun maa jechuudha gaafa jettan? Wanti qabnus eebba yoo ta'e, wanti argachuu jirrus eebba. Eebbi waa gurguddaa sadii of keessaa qabaa sin hin jedhe. Inni tokkoffaan waan hin qabne qabaachuudha. Eebbi waan hin qabne qabaachuudha. Nam tokko eebbifameera gaafa jennu, nam tokko eebbisa qaqqabeera gaafa jennu, nama tokkoof eebbi ta'eera gaafa jennu, wanta duraan hin qabne yeroo qabaatudha. Mana hin qabu yoo ta'e, ala hin qabu yoo ta'e, jireenya hin qabu yoo ta'e, fayyaa gaarii hin qabu yoo ta'e, lafa gaarii qabu, mana gaarii qabu yoo ta'e, Waaqayyo sin eebbisa jedhee gaafa eebbisu, gaafa qabaatu maal ta'a gaafa jettan eebbifameera. Eebbini tokkoffaan waan hin qabne qabaachuudha. Ni lammaffaan wanti qaban baay'achuudha. Eebba keessatti nam tokko dhuguma eebba argateera taanaan wanta inni qabu tokko yoo ta'e lama ta'a. Lama yoo ta'e immoo afur ta'a. Afur yoo ta'e immoo saddeet ta'a. Saddeet yoo ta'e immoo kudhan digdama dhibbaatamaan baay'ata. Yeroo maal ta'u yeroo eebbi nama argatu. Namni keessan gara kolala. Eebba jechuun tokkoffaa waan hin qabne qabaatta. Ni lammaffaan immoo erga qabaattee maseenaa deema toon taane hanqaaqaa deema. Maseenaa deema toon taane ija godhachaa dabalaa deema. Namoota baay'ee gaafa gartan garuu laftii meeqaan ama'a meeqaan falmii meeqaan waan tokko argatu. Argatan eebba dhagaan argatanii kan hin godhe garuu hin dabaluu hin siquu hin guddatu achiin deemu. Isheenuma asii gaafa gettan harkatti minninnattee duuti. Quucartee duuti. Eenyu harka akka ta'e beeku Waaqayyo. Eebba quucaraa si harkaa fuudha bati ganama kana. Saba akka mirgaa si harkaa fuudhedha dhiiga Yesuuse. Mee har'aa kaasee gadaayira. Waan hin qabne qabaadha. Waan qabutu naaf argatayidha. Asxaa mirga mirgaa. Dhiiga Kiristoos waan ati qabaan harka kee gasheera. Harka kee gasheera dhiiga Yesuuse. Lafi qabdummaadhaa qabeenya ku'aa ta'uu dhiiga hoolichaa. Ni sadaffaan ofii eebba ta'uudha. Ofuma keetii. Eebba ta'uu jechuun maal jechuudha? Wanta barbaachisaa waa tokko ati nama waan taateedhaaf Waaqayyo dachee kanaadhaaf maal godhee si kenne gaafa jettu eebba godhee si kenneera. Mee namoonni baay'ee wanti sin qabdan wanta hin qabne qabaattaa jirtu moo waan nama kaleessa eengate qabdan sa maatiirraa argattan sa waan garaagaraa argattantu sin argatu rukutamaa jira. Dabalataa jirtu idaamaa jira. Nama baay'ee gaafa gartan waan tokkitti qabu harkatti du'aa jira. Namoota murtaa'eedha. Wanta isaan qaban lama sadii ta'aa kan jiru, siqaa kan jiru, daraaraa kan jiru, deemaa kan jiru. Dhugumatti manam tokko balbali eebbaa banamee fira taanaan, Waaqayyo balbala eebbaa irratti baneera taanaan, dabalaa deemutu irra jiraata. Siqaa deemutu irra jiraata. Dhaalaa deemutu irra jiraata. Sagaleen kun lafa immoo nama tokko fagiitti jaba dhiiga Yesuuse. Mee dabalaan deema jedhaayyaa. Siqaan deema jedhaayyaa. Nama si mukkee jiru qabaatti deemaa jirta moo taa'aa jirta jireenyaan jedhaan. Eebbi kee jedhaanii. Dabalaa jira moo? Hirrachaa jedha jedhaanii. Naa dabaluu qaba kan jedhu golkaa siifaa ta'u dhiibatee ganama kana. Siifaa ta'u ganama kana dhiiga Yesuuse. Eebbi bakka gurguddaa lamatti qoodama. Tokko. Eebbi eebba waaqarraati. Eebba hafuuraa. Eebbi bakka gurguddaa lamatti qoodama. Inni sadii isiniin jedhe dhoksaa eebbaati. Dhoksaa eebbaati. Eebbi bakka lamatti qoodama. Inni tokkoffaan eebba hafuuraati. Namni eebba hafuuraa argachuu kan danda'u karaa Kiristoos Yesuus qofaadha. Eebba hafuuraa jechuun maal jechuudha? Jireenya isa karaa Kiristoos Yesuus nuu kaadhimamee jiru mirga Waaqayyo biratti. Jireenya waaqarraa lafa irratti finnee jiraachuu dabarree qofa dhumaa booddee mirga Waaqayyo biratti dhaqee jiraachuudha. Eenyu maal jedha gaafa jettan eebbadha. Eebbi waaqarraa jira yookaan eebba hafuuraa jira.
Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 dubbisa. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif isa karaa Yesuus Kiristoos eebba hafuura hundumaan nu eebbisu jaallateef maal ta'u jedha galannaa ta'u jedha. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos Yesuus eebba hafuura waan waaqarraa hundumaan nu eebbisu jaallateef galannaa ta'u jedha. Eebbichi eebba hafuuraati. Inni yaada bal'aan nan deebi'a gabaabaatti. Waa'ee maalii gaafa jettan waan Kiristoos argatan dhumaa Kiristoositti amanuudhaan ijoollee waaqayyo ta'uu keenyarraan eebba waaqarraa hundumaan argan. Lafarratti baay'in jireenya lafarraa irratti shaakalli waaqarraa finne amala waaqarraa finne dandeettii waaqarraa finne humna waaqarraa finne jiraan. Yesuus biyya lafaarra gaafa ture biyya lafaa dhiphistuu kana rakkistuu kana mo'ateera moo mo'anne mo'ateera. Maaliin mo'ate gaafa jettan ayyaanni waaqayyo abbaa isa wajjiniin ture. Yesuus qofaa wajjin ture miti si wajjin iyyuu jira na wajjin iyyuu jira. Harka keessan sinee bisarraa qabe abaarsaratti gooftummaa kan sii kenna ayyaana waaqoo sii baay'iseera kana lakana. Siifaa baay'atu dhiiga Yesuuse. Mee ayyaanni isaa jedha. Ni karaa Kiristoos naa kenname jedha ayyaa. Eebba na argachiisa jedha. Nami gammade aamen ayyaas. Ni lammaffaan maalidha gaafa jettan eebbi bakka lamatti qoodama. Ni lammaffaan eebba lafarraati. Eebba lafaa. Gaaf tokko Yaaqoob ijoollee 12 godhatee bara dulluma isaa keessa warra 12 kana waan maaliif waan gaafa jettan keessumaa aadaa keenya keessa jira. Israa'el irratti gaafa laaltan namni yeroo du'a ga'u akka aadaa iddoo baay'eetti ala isaan eebbisa. Kanaaf ijoollee 12 qabu keessaati warra 12 hundumaa waaqa Yaaqoob warra 12 waamee addumatti garuu Yoseefin eebba tokko eebbise. Uumama 49 lakkoofsa 22 dhaqa dubbisa 22-25 waan adda argattu. Akkas jedhee eebbise eebban eebbise keessa waan Yoseefin eebbise warra kaaniin eebbifne. Eebbi ijoollee Yaaqoob 12 gara ture. Addumatti garuu kan Yoseef adda ture. Oh haleluuyaa. Wanta inni gara eebbise maani beektu ati gadheen waan abboota kee yookaan waan abbaa kee inni hundumaa gararraa ta'e si wajjin haa ta'u jedhee. Ati bara baraan isa godhadhu jedhee. Yeroo hundumaa isa godhadhu jedhee diina kee immoo dhaali malee si dhaaliin jedhaman eebba guddaa eebbisu argitu. Waaqayyo si haa eebbisu jedhee. Eebba lafarraaf eebba garaa lafaa yookaan callabboo lafaa hundumaa maarsaa gargare si haa eebbisu jedhee. Beesin eebbisa sana barkatee. Waan nam argeen been argan irraa kaasii dhiiga Yesuuse. Yaa Waaqayyo jedha ayyaa. Akkati na eebbifteedha. Na gamana jedha ayyaa. Eebba baay'eedhaan jedha. Na eebbisi jedha ayyaa. Nami gammade aamen jedhas. Mee 49-22 naa dubbisaami. Uumama. Waan baay'ee raftiin jedhe eebba lafarraa jedhe eebba lafarraa jedhe yubeettu waan inni jedhe keessumaa eebba callabboo garaa lafaa galaa jedhe. Nima akka maalifaati akka dibaayii mandiifa kan akka warqii meerkuluufaati. Yoo Waaqayyo ija namaa bane eebba nama argisiisne namni eebba argachuu hin danda'u. Har'a barruu nama tokko jiidhee mana kanaa ba'a. Osoo inni barruu kee mirgaa dhiiga Kiristoos inni harkaan bula. Amantii dabalatas kan harka kee mirgaa ati harka kee jiiseera dhiiga hoolichaan. Jiiseera dhiiga hoolichaan. Harka namoota baay'eerraa guyyaa kaasee Waaqayyo afura gogii rukuta. Afura waagii rukuta Waaqayyo irraa kaasa. Mee naa eebbifameera jedha ayyaa. Abaan sarka keera jiru mee dhaeera saayitii kanaa kaase. Mee dubbisee maayidha. 49-22 dubbisee darbii 25 dubbisee. Yoseef akka muka ija godhatuuti. Akka muka ija godhatu isa bishaan buqqituu bukkee dhaabbatu. Dameewwan isaas keenyan irra yaa'u. Waaqayyo inni kan abbaa keetii. Si haa gargaaru. Waaqayyo inni hundumaa danda'u. Eebba ol waaqarraatiin. Eebba callabboo lafa jalaa ciisuutiinis. Si haa eebbisu jedhee. Gadameessa dhala godhatu si haa eebbisu. Eebba maali? Eebba waaqarraa eebba lafarraa callabboo gara lafa gala maal si haa godhu si haa eebbisu.
namni baay'een eebba barbaada garuu maaliin beekuu karaa isaan beeku karaa eebbaa beekuun hin caala. Sadaffaa furtuuwwan eebbaa maali? Sadaffaa ariifadhee dubbadha. Ni sadaffaan waaqayyoon kadhachuudha. Kadhannaan eebba argamsiisa. Wangeela Maartos boqonnaan 7 lakkoofsa 7 yeroo baay'ee namoonni waa'ee kadhachuuti kan isaan ibsan. Kadhannaan sun garuu maal inni beektu? Hundi keessan gara tola warri barreeffanne. Mootummaa waaqayyoo kadhannaatiin argama miti. Mootummaa waaqayyoo Kiristoos ilma waaqayyootti amanuutiin argama. Dhugaa moo soba? Yaa kadhannaan argattu balbala rukutaa isinii banamaa kan kadhatuuf hin kennamaa kan jedhu sagalee waaqayyoo waa'ee eebba lafarraati. Waa'ee eebba midiraawii eebbaati malee waa waaqarraa miti. Waanuma har'aa waanuma yerooti malee waan bara baraaf ta'u miti. Namni eebba lafarraa argachuu kan danda'u yeroo maal godha gaafa jettan yeroo waaqayyoon kadhatudha. Na dhagaa. Mootummaan waaqayyoo kadhannaatiin hin argama. Maaliin argama deemtu? Kiristoositti amanuutiin argama. Biyyi lafaa kun immoo rakkisuudha. Namni biyya lafaa kana kan mootummoo amantii isaatiinidha. Yoo amanteen ammoo dhagatte dhuguma mo'atta. Nan darba walitti hin dabarta. Askalli harka kee mirgaa. Gufuun dura kee taa'u kun abuqqa'u kana maqaan. Ani raajii dubbachaan tajaajilaa galas harka kee mirgaa maqaa Kiristoosiin. Gufuu gufannaa eebbarraa dhayeessi deebise buqqaaseera dhiiga nama kana. Buqqaaseera dhiiga Yesuusiin. Darbii milkaa'ii dhiiga hoolichaa nameen gadaayya. Kadhannaatiinidha. Furtuu eebbaati kadhannaan. Jedhee maal jira keessumaa waa'ee gaafa dubbatu lakkoofsa 8-9 irratti isin jedha hamoota ta'e turtan ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa ammoo ammam kana caalchisee kennaa gaarii isiniif haa kennu jedha. Mucaan keessan daabba gosin kadhate eenyutu maal kennaa fiireedha. Bofa kennaa dhagaa kennaa fiireedha achi waa'ee gara jabina namaaf kan waaqayyo haasaa. Kadhadhaa hin argattu waa'ee malee waan si barbaachisu. Cufaa kan namarraa banu warreen kanadha. Namni keessan gara kola nam tokko balbala tokko banachuu kan danda'u balbala sana ta'uu yoo beekte miti. Beekee ka'ee booddee beekumsatti aanee yoo maal qabaate rabbiraati wanta inni qabaachuu qabu isaan gafaa keessa furtuu ittiin banuu qabaachuu qaba. Meena hojjetaa maal gosa sagalee uummata taanaan hin jiru. Qabaachuu qabda. Har'a siifaa kennu qaba waaqayyo. Ilaaltee bu'aa kan jettu sirraa banee ragaa nama kana. Lakkas qabar kan mirga sibiraa jaanjala sirraa banee dhiiga Yesuusin. Nama tokkotti eebba tokkotti ol galee marga amiina galeeyyate. Mitti ol galee ragadaayyaa. Mitti ol galee ragadaayyaa. Warra mata sinii ta'ee dhiiga Yesuusin. Mitti ol galee ragadaayyaa. Gali maqaa Kiristoosiin. Sabar kan mirga jiini kun ji'a addaa siif haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa addaa siif haa ta'u. Torban kun torban haaraa siif haa ta'u. Si badhaaseera dhiiga Yesuusin. Siya sadiyyaatiin irraa banamee ragadaayyaa. Tokko amantiidhaan. Saduma irraa ta'eeyya. Banuu yaaddee sirraa kan hin banne sii banneera dhiiga Yesuusin. Sabar kan mirgaan namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Keessa alaa sirraa baneera. Sirraa baneera. Akka mirgaa darbadhaatiin irraa banamee ragadaayyaa. Inni dhuma maal lagaaf dhagettanii wanta hundumaatti waaqayyoon galateeffachuudha. Balbala eebbaa kan nama bari furtuunsa maal gochuudha? Galateeffannaa. Mee galateeffannaadha? Yoo dhabdes yoo argattes yoo migattes ni gachuu baates galateeffachuun hin caala. Galateeffachuun hin caala. Gaafa galateeffatan irraa faas argata. Namoota muraasa tajaajila waaqayyo ganama kana. Akka ajaa'ibaatti dhugaadha. Addatti namoota muraasa waaqayyo jireenya isaanii haaraa godhe lafaa kaasa. Ruuba gadi boolorobos. Marra hadi kaluuba babas. As kabar mirgaa. Ila gatan bayi eebba nyaachuu too qabdu. Ilkeen diinaa siiddaa kan jiru sirraa dhuguu gara makana. Sirraa dheeraa dhiiga Yesuus. Meexabsadhee nyaadha gadaayyaa. Siibaneera siibaneera siibaneera. Siifama nama ribate dhiiga Yesuus. Galateeffannaan maal godha gaafa jettan balbala eebba namaa bana. Jireenya Iyyoob gaafa agartan Iyyoob jalqaba isaa gaafa laaltan seenaa isaa gaafa dhugaa lafa qabu badhaadhaa ture. Seexanni garuu maal godha jireenya Iyyoob dhufee rukute. Jireenyi Iyyoob yeroo gurguddaa lama rukutame. Tokko wanti rukutame maal beektu qabeenya isaa rukutame. Qabeenya jechuun wanta hanga isaa toon ta'in wanta ni lakkaa'utu biyya lafaarratti lakkaa'utu kan akka horii kan akka namaatu galaa dhume. Wanta ni qabutu dhume.
seexanni waraanatti banee duulatti banee maal godhe jireenya isaa hundumaa jim godhe rukute. Yeroo sanas Waaqayyo wajjin oolee bule. Waaqayyo biratti yaada gaariin akeeka gaariin jiraachaa ture. Hamaan dubbanne Iyyoob. Iyyoob tokko 13 amma 18 qaqqabisa. Waan gaarii haasaa ture. Mabaay'een keenya baay'ee kumanna Waaqayyo baay'ee himanna. Tuba Waaqayyo gargaara jiru maayinna ba jenna. Na agartaatiidhaa inna Waaqayyoon Waaqayyo garuu si argaa jira. Hin ageessaatiidhaa inna Waaqayyoon. Gaafa wanti hundumtuu nu beekkasedhe. Gaddarraa kan ka'e uffannaa isaa ciree. Ani jedhe qullaa koon dhufe qullaa koon deebi'e. Waaqayyo kenna Waaqayyo fudhate kun galatadha. Keessaan qabu. Waaqayyo kenna Waaqayyo fudhate. Kun hojii harka Waaqayyooti. Kan koon turre. Galata kee jechuudha. Ishi si'a lammaffaa deebi'ee dhufe ammas. Maadeen isa qabeenya isaa bichaa rukutte maleedhaan seexanichi maadhe Waaqayyoon tooti fayyaatti buutee tooti jireenya isaa madeessite si ganaa jedhe. Maal godhe lubbusatti hin bu'iin garuu dhagna isaan deemaa akka barbaadde godhe jedhe dhagni isaa hin cittaa'e ni silaa horiidha namaa dhaqnadha. Mena dhagaa gaafa rakkinni deddeebi'u galateeffadhu. Deebii tokko mana kee gala. Siifaa deebi'u guyyaa irraa dhiiga Yesuus. Bara sitti baay'atu gammadi. Bara walli baay'atu bara qorumsi baay'atu. Bara wal'aansoon baay'atu gammadi. Baddeen baddu ati. Ka Waaqayyo si wajjin jiru beektaa. Ka Waaqayyo si wajjin jiru beektaa amantaa. Gammadi lolammaa keessatti. Jabaan. Ililchu Waaqayyo duratti galateeffadhu Waaqayyo duratti. Weeddisi Waaqayyo duratti. Waan araasi qaqqaba. Haleluuyaa. Saba harka mirgaa dhiiga Kiristoosiin. Dukkana walakkaatti har'aa qabi afaan kee hiikeera galateeffachuu akka dandeessu. Ililleedhaan hiikeera rama kee dhiiga Yesuus. Ni har'aa kaasee gidaayyaa. Nan galateeffadha jedhaa. Moo'ichi na argata gidaayyaa. Si'a lama ameenaa jedhu namni gammada. Ni dabalee ameenaa jedhatu. Waan agartee hin beekne argi dhiiga Yesuus. Haleluuyaa. Galateeffachaa ture. Galateeffannaa maal godha gaafa geettan na wajjin jirtu cufaa namarraa bana. Furtuu balbala eebbaati. Namni amma Waaqayyo wajjin boo'icha guddaa dhagirtu akkasii jedha Waaqayyo garagalchii galateeffadhu. Irratti si garagalchadha Waaqayyo. Mee irra galagalee milkaa'a jiraayyaa. Lolli baay'achuu danda'a jireenya kee irratti dhamaatee laffaatee fiigdee. Al takka takka namni namaan beeku. Bara lolama namni namaan beeku. Hiriyyaan namaan beeku. Eewwamtu namaan beeku. Bara akkasii gadhu gammade ati. Otoo jettu lolamaa geessana. Otoo gaarii gootu hamaa sii deebi'ee sana gammade ati. Otoo waan gaarii hiixattu waan hamaa sii deebi'ee sana gammade yeroo akkasii Waaqayyo kaasaa kee kaffala. Saba harka mirgaa dhiiga Kiristoosiin. Eenyurraa akka ta'e beeku biyyi lafaaf seexanni garaa goote sirraa deebi'amee lama. Harka mirga darbadhaaf narraa deebi'a gidaayyaa. Jedhaan irraa deebi'a gidaayyaa. Sadamaan irraa deebi'a gidaayyaa. Inni si dhabu Waaqayyo biraa siif haa ramadamu. Waaqayyo biraa siif haa ramadamu. Waaqayyo biraa siif haa ramadamu. Harka mirga ol kaasaa namuu adda malee mo'amu jedhaayyaa. Jechi seexanaa gedhaa. Oduun biyya lafaa gedhaa. Nan danda'u jedhaayyaa. Xinnaa guutuu harka isaa mirga olaa qabatu samiitti maqaa Kiristoosiin si hiikeera guyyaa irraa kaase. Si hiikeera guyyaa irraa kaase. Si hiikeera guyyaa irraa kaase. Barbadhaa ani hiikameera gedhaayyaa. Tokko amantiin nama badhaa keessa gala gabanaa. Jedhaa mina irraa mana meera gedhaayyaa.